Ashama akkam jirtu har'a immoo kan ilaallu waa'ee hiriyaa gaarii. Akkuma boqonnaa ga'aa, sochii qaamaa, nyaata madaalamaa fi kan kana fakkaatanii hiriyaa gaarii qabaachuun fayyummaa sammuufis ta'e qaamaaf baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas hiriyaa gaarii hin taane yookaan hiriyaa nama miidhu, nama balleessu qabaannaan immoo faallaa isa kanaati. Akkuma boqonnaa ga'aa dhabuu, sochii qaamaa taasisuu dhabuu, nyaata madaalamaa nyaachuu dhabuu jechuudha. Kanaaf hiriyaan gaariin wantoota qaama keenyaaf baay'ee barbaachisoodha jedhaman keessaa isa tokko. Akkuma waliigalaatti maal jedhamu hakiimota gaggaarii 5 kanneen jedhamu jira. Boqonnaa ga'aa, sochii qaamaa, nyaata madaalamaa, hiriyaa gaarii kan kana fakkaatan kan jedhaman jechuudha. Mee hiriyaan gaariin fayyaaf faayidaan isaa maadha? Akkasumas amaloonni hiriyaa gaarii maali? Akkasumas immoo hiriyaa nuti qabnu hiriyaa gaarii kan hin taane yookaan hiriyaa nama miidhu kanneen ta'an akkaataa itti adda baafnuun isinitti hima. Hanga dhumaatti waliin haa taanu. Hiriyaa gaarii qabda taanaan haalli rakkisaa yoo si mudate iyyuu yeroo sana nama si bira dhaabatu qabda jettee of amansiista. Haalli rakkisaa si mudate iyyuu waan keessa baatu sitti fakkaata jechuudha. Namoonni si bira dhaabatan akka jiran waan beektuuf. Yeroo haalli rakkinaa nama mudatu namni nama bira dhaabatu akka hin jirre gaafa baran kun rakkoodha. Nama yaaddessaa, nama sodaachisas, nama dhiphisas. Nama si gargaaruuf eenyummaa keenya si kabaju akka qabdu sitti dhaga'ama. Eessa yoo jiraatte yookaan eessa yoo jiraate hiriyyaan kee sun akka haalli itti keessa jirtu gaarii siif ta'uuf akka hawwan ni beektaa, ni mariisista. Yoo haala gaarii hin taane keessa jiraatte haala sana keessa akka itti baatuuf si gargaaru yaadaanis maaliinis. Yoo haala itti keessa jirtu immoo gaarii ta'e immoo si gammadu. Gammachuu keessatti si bareechu jechuudha. Bakka ati ofiif qabdu gad bu'uun yoo jalqabe yookaan fakkeenyaaf bakka ati ofiif qabdu bakka ati ofiif kennite yoo sababa adda addaadhaan gad bu'e hiriyyaan kee jiraana hiriyyaan gaariin cimina kee si yaadachiiseetu akka bakka ati ofiif qabdu gad hin buune taasisa. Konfidensii kee dabala jechuudha. Hiriyyaa gaarii qabaannaan qofummaan sitti hin dhaga'amu. Nama dhabuun sitti hin dhaga'amu jechuudha. Dhibee mukaa'uuf, dhiphina sammuuf darbee kanneen callisanii sodaan isaanitti dhaga'aman namoota akkasiif hiriyyaa gaarii qabaachuun waan gaariidha. Kanaaf egaa hiriyyaa gaarii qabaachuun akka waliigalaatti dhibee mukaa'uu ni ittisa, dhiphina sammuuf saaxilamuu ni ittisa, fayyuma akka callisnee sodaan nutti hin dhaga'amneef nurraa hir'isa, gammachuu ni dabala, amala gaarii hin taane keessa akka hin seenneef ni ittisa. Namoonni akka araada adda addaa keessa hin seenne akka amala gaarii hin taane adda addaa keessa hin seenne ittisu hiriyyaan gaariin. Kanaaf faayidaa hedduu qaba jechuudha hiriyyaa gaarii qabaachuun. Mee nam tokko hiriyyaa gaarii kan jennu hiriyyaan keenya tokko hiriyaa gaariidha kan jennu mee yoo maal ta'edha jennee ilaalle fakkeenyaaf amanamaa yoo ta'e waan jedhe kan taasisu bakka jedhetti kan argamu waadaa kan eegu yoo ta'e eenyummaa keef kan si kabaju eenyummaa kee kan gad hin buusne eenyummaa keedhaan kan si kabaju yaada kee kan hin tuffanne yaada kee kan siif kabaju jecha tuffiiftiin sammuu keetti bu'u kan hin dubbanne fedha kee kan siif eegu si dhaggeeffata yoo ta'e akkasumas argachuu keef ni gammada yoo ta'e dhabuu keef rakkachuun kee immoo isan gammachiisu akkati sana keessaa baatuuf yaadaan illee haa ta'u qabeenyaan maaliin illee haa ta'u si bira kan dhaabatu yoo ta'e amileenis kan si jajjabeessu yoo ta'e yeroo akkasii boodaan deebi'ee kan sin amanne yoo ta'e boodaan sin amatu taanaan ofitti amanamummaa akka sitti dhaga'amu taasisa taanaan akka ofitti amanamummaa godhattu akka sitti dhaga'amu cimina keessatti mataanaan hiriyyaa gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf sitti of hin fakkeessu taanaan akkasumas waan ati gootuuf sin taajjabu taanaan taajjabbiin sin ilaalu taanaan jechuudha. Yoo wal loltellee callisuun ala hamaa kee deebee dudduuba deebee kan yeroo gaarii sanaan dubbatu taanaan sin hamatu taanaan hiriyyaa gaariidha. Hiriyyaa gaarii qabaachuun carrummaadha. Haa ta'u malee yoo xiqqaate hiriyyaa gaariillee yoo dhabnu hiriyyaa nuti qabnu hiriyyaa hamaa yookaan hiriyyaa nu miidhu ta'uu hin qabu. Hiriyyaa nu miidhu qabaachuurra hiriyyaa qabaachuu dhiisuu wayya. Mee hiriyyaa ati qabdu hiriyyaa gaarii akka hin taane hiriyyaa si miidhu akka ta'e adda baasuuf qabxiilee sadan tokkoon isinitti hima. Kan jalqabaa kanneen kanuma isinitti of ibsan fooyyessanii sitti himan. Fakkeenyaaf yoo isin har'a guyyaan koo gaariin ture jettan isaan immoo kan koyyuu kana caalaa oolmaa baay'ee na jibbisiisu oolmaa baay'ee nama jibbisiisu ture jedhanii isin wajjin kompeer of godhu. Yoo isin immoo jabina keessan dubbattan yoo isin har'a kana kanan raawwadhe kana kanatu naa milkaa'e kana kanan argadhe yoo jettan
cimina yookaan milkaa'ina keessan yoo itti himtan isa kana isaan immoo yeroo suma yookaan xiqqoo turanii anuu akkasan godhe anuu kana milkaa'e yeroo darbe jedhanii yookaan waan ta'e kaasanii cimina isaanii kan keessanirra fooyyessanii ol butanii haasa'uu eegalu. Hiriyaan gaariin akkas hin godhu. Hiriyaan gaariin yeroo waan gaarii isinitti hin dhaga'amne isin jajjabeessuu miira sana keessa akka isin baatan taasisa malee deebisee isuma isinitti himu. Akkasumas yoo isiniif milkaa'e yoo cimtanii hojjettan cimina keessan sana akka isin jajjabeessa malee kompeer of hin godhu jechuudha. Inni garbiraan gara isin hin feenetti kan isin dhiiban bad influencers kanneen jedhaman. Fakkeenyaaf gara wantoota gaarii hin taanetti, gara araada adda addaatti, wantoota isin hin feenetti isaa keessan kan qisaasessan, yeroo keessan callisanii kan guban, gara isin hin barbaanne kan isin dhiiban. Fakkeenyaaf nama akkasii wajjin gaafa ooltan atumti jennaan dhufe malee ani bakka kana dhufuu hin barbaadu. Siif jedheeni malee ani kana hin barbaadu. Si kabajeeni malee yoo jettu ta'an namoonni akkasii hiriyaa gaarii miti. Daangaa keessiif hin kabajan namoonni akkasii. Hiriyaan gaariin daangaa keessii kabaja. Hiriyaa isin qoccoruu fi isin tuffachuu baay'isu. Fakkeenyaaf waan ta'e jedhanii akka ati of jibbitu taasisu, akka taartu si godhu, rakkina kee, bakka dadhabina kee, hanqina kee qofa sitti himu, of ol qabu, siin gad buusanii of ol qabu. Si qoccolaa oolu, dadhabinuma kee sitti himaa oolu, hanqinuma kee sitti himaa oolu jechuudha. Hiriyoon akkasii hiriyoota hamoodha waan ta'eef kanarraa fagaachuutu barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.